Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arra dhimma guddaa tokko irraa hin dubbachuu dhufe waa'ee jaaramuu hawaasa tokko, barbaachisummaa jaarmayaatii fi hawaasa jaaramee akkasuma bu'aa fi faayidaa hawaasni jaaramee argachuu danda'u waliin ilaallu. Jaarmayni hawaasaa maali? Hawaasni jaaramuun maaliif barbaachisa waan jedhu bal'inaan walii ilaallaatii hanga dhumatti qaamaa fi qalbiin nafaana ture. Yoo haara'ee taate subscribe godhiitii mallattoo bilbilaa san tuqe gara yaada arraan tana qabannee dhufneen itti seenuu keenyan duratti garuu viidiyoo tana laayik godhuu kee mirkaneeffadhu. Mee gara waan biratti seenuu kiyyaan duratti hawaasa jechuun kunuu hiikaan isaa maali? Hawaasa jechuun ummata naannawa tokko jiraatu kan dhimma walitti isaan fidu waliin qaban jechuudha. Hiikaa jecha kanarraa maal hubanna seetan? Namoonni naannawa tokko jiraatan yoo dhimma waloo yookaan waan walitti isaan fidu tokko hin qabaanne namoota jaaman malee hawaasaa miti jechuudha. Kanaafuu nuti namoonni hawaasa jaamuudhaaf waan walitti nu fidu tokko irratti waliigallee jiraachuudha qabna jechuudha. Hawaasummaan kan jalqabu mana keessaa maatirraahi. Akkuma beekamu namni tokko dhalatee miseensa maatii ta'a, guddatee dhimma hawaasa walitti fidu keessa galee miseensa hawaasa tokko ta'a. Sababni namoonni ittiin gara hawaasummaatti makamuu jalqaban sababa maatii, fuudhaaf heerumaa, mana barumsaa, ollummaa, iddoo amantiitii fi firummaa faadhaan namoonni walitti siqanii hawaasummaa uumuu danda'an. Osuma ja'anii namootarraa gara hawaasaatti jijjiiramaa dhufan jechuudha. Hawaasummaan kunuu yeroo itti diigamee jiraatuu fi yeroo jabaatee tokkummaan dhaabbatu qaba. Namoonni hawaasa ta'uun qofti gahaa miti. Hawaasa jaarame ta'uunis hedduu barbaachisaadha. Hawaasni tokko jaaramuudhaaf jaarmee isa barbaachisa. Hawaasni tokko sababa garagaraa kan walitti dhufee ittiin jaaramuutu jira. Tokkoffaan fedhinnaadha. Namoonni fedhinnaa wal fakkaataa qaban walitti dhufaniiti jaaraman. Wanni isaan barbaadan waan wal fakkaataa waan ta'eef jecha kophaa deemanii waan san barbaadurraa walitti dhufanii salphatti milkaa'uudhaaf walitti jaaraman. Lammaffaan sababa teessuma lafaati. Namoonni yeroo ollaa ta'an ganda tokko ta'anii fi magaalaa takka keessa jiraatan walitti dhufaniiti hawaasummaa jaarratan. Sababni isaa firaa fi aanaa kee isa fagoo jirurraa isa ollaa kee jiruutu yeroo rakkoo teetii fiigeesiif dirmata waan ta'eef. Tokkummaan hawaasa tokkoo hawaasa san qofa osoo hin taane akkuma biyyattuu faayidaalee gurguddoo hedduudha qaba. Jechi tokkummaan humna jedhu haruma hundaanuu yeroo maraahuu sirriidha quba qabaadho. Tokkummaan ammoo kan argamu jaaramuu keessaani. Hawaasni tokko yoo jaaramee humna takka wal faana hin sosoone tokkummaa ni qaba jechuu hin dandeenyu. Wanni laafaan hundee hin qabne illeen jabaatee dhaabbachuu gaafa barbaade jabaa isa cinaa jiru irratti hirkatee tokkummaadhaan dhaabbachuutu isa barbaachisa. Jaaramanii tokkummaadhaan jiraachuun hawaasa tokkoof gaarii qofa osoo hin taane akka malee barbaachisaa ta'uu isaa seenaalee hedduudhaa fi mudannoon hawaasa garagaraa nuuf mirkaneessa. Gara biraatiin ammoo ammallee namoonni tokko tokko zabana kanatti illee jaaramanii tokkummaadhaan jiraachuu kana bu'aa isaa hin hubatan. Namoonni akkanaa kun waanuma xixiqqoo takka takka irratti wal dhabanii faca'anii jiraatan. Garaagarummaa yaadaa jidduu isaanii jiru fixachuu dadhabanii namuu jireenya kophaa filatee kophaa gammadee kophaa isaa gadda. Hawaasni tokko jaaramuun wanni barbaachisuuf inni guddaan maali seetan? Namni jaaramee hawaasa isaati waliin jiraatu tokko waan milkeessuudhaaf yeroo dheeraa hawwaa jiraatu gamtaan itti hirmaatanii yeroo qabeenyaa fi humnallee qusatanii milkeessan. Hawaasni jaarame tokko miseensi jaarmee sanii hedduu wal jaalata. Wal jaalachuu fi waliif yaaduu kana sadarkaa kanarraa guddifachaa dhufanii sadarkaa saba isaaniitii fi biyyatti illee ol guddisaa deeman. Mataa ofii, maatii ofii, hawaasa keessa jiraatan saba ofiitii fi biyya ofirra dabranii addunyaa tana guutuudhaaf bu'aa buusuudhaaf jalqaba hawaasa keessa jirtu waliin walitti dhufeenya gaariidhaa fi tokkummaan jaaramtee jiraachuutu si barbaachisa. Faayidaan hawaasni jaaramuun qabu hoo maali laata? Hawaasni tokko jaaramee jiraachuun maaliif isa barbaachisa? Tokkoffaan wal gargaaruuf.
hawaasni ijaarame tokko garuma hundaanuu wal gargaara. Namni tokko miseensa ijaarame cimaa tokko yoo ta'e gaafa rakkate, gaafa gadde, gaafa dhukkubsate akkasuma gaafa gammadellee bitaa fi mirga isaa gaafa laale hawaasa isaa keessatti arga. Gargaarsa diinagdeetii fi gargaarsa hawaasummaatis ta'ee gara siyaasatiin illee waltumsuudhaaf hawaasni ijaaramuun hedduu barbaachisaadha. Akkasuma gargaarsi guddaan gargaarsa xiinsammuuti. Keessattuu namoota umriin isaanii gadirra jiran jaarmaya hawaasaa jalatti ijaaranii xiinsammuu isaaniirratti hojjetanii jijjiiruun hedduu barbaachisaadha. Namoota biyya isaaniirraa baqatanii biyya biraa jiraataniif immoo addatti bu'aa guddaadha isaaniif buusa. Jalqaba irratti baqataa ta'uun rakkoo guddoo furmaata barbaaddudha. Dhiibbaan aadaa fi seerri ambaa sirratti uumamoo waan salphatti ilaalamuu miti. Baqataa taatee jaarmaya hawaasa biyya keetiitii waliin yoo qabaatte garuu miira akka nama biyya abbaa ofii jiraatuutu sitti dhagahama. Bakkuma fedhettu sadarkaan ofitti amantummaan hawaasni ijaarame qabu hedduu guddaadha. Namni miseensa hawaasa ijaaramee ta'e tokko nama kophaa isaa bahee jiraaturraa dachaa hedduudhaan ofitti amana. Faayidaan hawaasni ijaaramuun qabu inni lammaffaa walirraa barachuudha. Namni jaarmaya hawaasaa jalatti muuxannoo garagaraa argachaa ture gaafa sababa adda addaatiin biyya jijjiirratellee jireenyi hanga sunda itti ulfaatu. Jaarmaya keessa ture keessatti namoota bifa amala yaadaa fi ilaalchaan garagaraa hedduu waliin waan yeroo dheertuu dabarseef bakka biraa hawaasa fedhe keessa yoo dhaqes jireenyi haaraa ittiin ta'u jireenya isaatis haala bareedaadhaan gaggeessuu danda'a jechuudha. Muuxannoo fi mudannoo namoota garagaraa dhagayaatii fi ijaan argaa waan yeroo dheeraa dabarseef wanni isaaf haaraa taate takkaleen hin jirtu jechuudha. Akkuma yeroo mara jedhu barataa yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira. Jaarmayni hawaasaa ammoo mataa isattuu mana barumsaa guddaa tokko jechuudha. Wal kabajuu fi waliin jiraachuu barachuun waan salphaadhaa miti. Namni tokko mirgaa fi dirqama isarra jiru kan mana barumsatti hin baratamne hawaasuma keessa jiraaturraa kan baratuutu jira. Heera dambii hawaasni isaa ittiin bulu hanguma eeggachaa deemu naamusa horachaa dhufa. Sababa hawaasa keessa jiraatuti safuu eeggachaa dhufa. Jalqaba dirqama isaa baatee mirga isaatiif falmachuullee asirraa fudhata. Kanaafuu jaarmayni hawaasaa mana barumsaa guddaa bilisaan irraa baratanidha. Sadaffaan jaaramnee tokko taanee jiraachuun guddina keenyaaf hedduu barbaachisaadha. Hawaasni ijaarame tokko wal quba qaba, wal jaalata, wal dorgoma. Fakkeenyaaf nuti lammiin Itoophiyaa waan addunyaan tun guutuun hin qabne aadaa ajaa'ibaa nuti qoftiin ittiin beekamnuutu jira. Innis afooshaa fi quubiidha. Keessattuu karaan hawaasni tokko mala aadaatiin ittiin wal guddisan keessaa quubiin bakka guddaadha qaba. Hawaasni yoo wal jaaree wal quba qabaate akka walitti dhiyaatuun quubii darbateeti salphumatti jireenya isaa fooyyeffata. Namoonni hedduunis mala aadaa quubii kanaan jireenya isaanii jijjiiranii agarree jira. Gara fuuldurattis aadaan bareedaan kun jabaatee akka itti fufu hundi keenya jajjabeessinee itti fufsiisuu qabna. Kanaafuu walitti dhiyaatanii ijaaramuun guddina keenyaaf illee hedduu barbaachisaadha. Afraffaan waliin hojjechuudhaaf ijaaramuun hedduu barbaachisaadha. Hawaasni ijaarame tokko walitti dhiyaata, waliin hojjeta, wal amana, hamilee waliif ta'a, wal mari'ata, mala wal gaafata, falaa waliif dirmata. Sababa kanaa waan namni tokko dadhabee yeroo dheeraadhaaf bira taa'u heddummaannee milkeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf inni tokko maallaqa qaba waan dalaguun hin beeku. Inni tokko immoo yaada biizinasaa qaba waan ittiin dalaguun qabu. Kanaafuu namoonni akkanaa bakki itti walitti dhufanii wal amananii wal tahanii ittiin hojjechuu danda'an jaarmaya hawaasaa keessatti mixii wal qabattee laga ceetii jaa Oromoon. Kanaafuu jaaramuun waliin taanee waan kophaatti dadhabne waliin taanee milkeessuudhaaf hedduu nu gargaara jechuudha. Shanaffaan waan gurguddaa milkeessuudhaaf jaaramuun hedduu barbaachisaadha. Hawaasni ijaarame tokko waan xixiqqoo namoonni akka dhuunfatti godhachuu danda'an bira dabree waan gaafa kophaa jirru yaadunuu nutti ulfaatu walitti dhufnee milkeessuu dandeenya. Hawaasni ijaarame tokko wannummaan inni milkeessuu hin dandeenye hin jiru. Kanaafuu yoo walitti dhufnee ijaaramne waan amma guddaadha jennee yaadnu kana salphumatti milkeessuu dandeenya quba qabaadhu. Jahaffaan
daa'immanii fi dargaggootaaf hawaasni ijaaramuun hedduu gaariidha. Hawaasni ijaarame tokko akkuma reefuun tana kaasetti miseensota isaa waan hedduu barsiisuu danda'a. San keessaa dargaggoota fi daa'imman akkamitti hawaasni isaanirra gurguddaa jireenya isaanii maaneej akkamitti akka godhaa jiran hubachaatti dhufan. Keessattuu daa'imman ijoollummaatti biyyaa bahanii fi biyya alatti dhalatan aadaa, duudhaa fi jireenya hawaasummaa salphatti barachuudhaaf wanni isaan maatii isaaniitii fi hawaasa naannawaa isaanii jiranirraa argaa guddatan hedduu murteessaadha. Walitti dhufeenya hawaasummaa isaan kana barsiisaa deema jechuudha. Daa'imni tokko hanguma guddachaa deemu itti gaafatamummaan inni hawaasa waliin jiraatu keessatti qabu maal akka ta'e hubachaa dhufa. Yoo hawaasni walitti dhufeen ijaaramin dhaloonni haaraan amma lafaa dhufu ni dooma. Akkuma ammaa mul'achaa jiru jireenya sooshaal miidiyaa malee sooshaal laayifii irraanfachaa deema. Akka ofii itti bulu malee akka ollaa fi aaliin itti jirtu quban qabu. Walumaa galatti yoo hawaasni tokko walitti dhufee hin ijaaramne dhaloota ofittummaan guutameetu oomishama. Ijoolleef malee firaa fi ollaa ifiin beeyne maatii fi hawaasaaf kabajaa hin qabneetu magaalaa guuta. Kanaafuu dargaggoota fi daa'imman hawaasummaa barsiisuudhaaf hawaasni walitti dhufee ijaaramuun hedduu barbaachisaadha. Torbaffaan hawaasni ijaaramuu keessatti namoonni dhuunfaa bilchina argachaati deeman. Jireenya dhuunfaa keessattis tahee jireenya hawaasummaa keessattis bilchinni hedduu barbaachisaadha. Hubadhaa dandeettii fi bilchinni waan garagaraati. Namni tokko waan hedduu keessatti dandeettii garagaraa yoo qabaate garuu bilchina yoo hin qabaanne dandeettiin isaa hanga hundaa bu'aa hin qabu. Nuti garuu yeroo hedduu dandeettii namaa malee bilchina namaa laaluudhaaf yeroon kenninu. Dandeettiin bilchinni keessa hin jirre immoo waanuma toleewu balleessaa deeme waan ta'eef hanga hundaa hin amansiisu. Dandeettiin nama tokkoo dandeettii bu'aa buusu jedhamee abdatamuuf bilchina cinaa qabaachuun murteessaadha. Yoomillee dandeettii dhokataa keessa keenyaa baafnee hawaasa keenyatti agarsiisuu kan qabnu bilchina dandeettiin keenya horachaa deemu wajjin ta'uudha qaba. Sababni isaa namoonni bilchina qaban hundinuu dandeettii keenya qofaan osoo hin taane bilchina dandeettii keenyatiinis nu madaalan waan ta'eef nama ati beekadha dandeettii guddaadha qaba jettee yaaddu kana miirri isaa akka inni ta'uu hin qabne godhee isa agarta. Namni dandeettiin isaa bilchina hin qabne miira aaraa keessa seenaan waanuma yeroo hedduu fudhatee tolchaa ture jechaa fi gocha tokko qofaan yeroo balleessu agarta. Hubatee waan hin laalleef isa arraan tana faarse boru ammoo ni arrabsa. Isa arrabsaa ture immoo osuman turin faaruudhaan qarxam godha. Sun hundinuu bu'aa dandeettii dhabuu osoo hin taane bu'aa bilchina dhabuuti. Kanaafuu hawaasummaadhaan ijaaramnee of cimsuun tokko tokkoon keenya dandeettii qabnu cinatti bilchina akka horannu hedduu nu gargaara jechuudha. Kana qofaa miti gaa faayidaaleen hawaasni tokko ijaaramee tokkummaadhaan jiraachuu yoo lakkoofne waan dhumuu miti. Akkasuma hawaasni tokko nageenya ofii eeggachuufillee walitti dhufee ijaaramuun hedduu barbaachisaadha. Tokkummaa saba ofii eeggachuudhaafis tahee sadarkaa biyyatti jabaatanii mul'achuudhaafis hawaasni sadarkaa fi bakka jiru hundatti walquba qabaatee ijaaramuun hedduu barbaachisaadha. Bakka fedhettis ta'u haala fedhe keessa isaa jiraatu namni ijaaramee jiraachuudha qaba. Qaroominni hawaasa tokkoo kan mul'atu jaarmaya hawaasichi sun qabu keessaani. Walumaa galatti gabaabsuudhaaf hawaasa dammaqe jechuun hawaasa ijaarame. Dhumarratti dhaamsi guddaanin ani isiniif dhaamu bakkuma jirtan hundatti hawaasa keessanii walitti siqaatii ijaaramaa. Hanga ammatti nafaana turtanii na daawwachuu keessaniif hedduu takka galatooma. Kan arraa kanumaan xumurre viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura isinin jaaladha.